Deeggarsi namummaa qonnaan bultoota buqqaatota ta'anii fi hongeen miidhamaniif deebi'anii akka qubataniif akka isaan gargaaruuf deeggarsi qarshii taasifameera. Godina Harargee Bahaa Fadisitti deeggarsi birrii dhaabbata miti mootummaa RC jedhamuun qonnaan bultoota Araddaa Bidiboorraatiif abbaa warraa tokkotti birrii 4,000 kaffaluun miidhaa irra ga'eef deebi'anii akka of qubsiisaniif deeggarsa taasiseera. Bakkichatti argamuun deeggarsa taasisaa kan jiran deeggarsi taasifamaa jiru qonnaan bultoota harka qalleeyyii qaama miidhamaa fi kanneen buqqaatota naannoo Somaalee irraa buqqa'anii hongeen miidhamaniif ta'uu kan dubbatan dhaabbata miti mootummaa RC keessatti hooggantuu damee kaffaltii kan ta'an Aadde Tsiyoon Lammaati. Uummata hongeedhaan miidhamanii jiranii fi yookiin buqqaatota kan ta'anii fi akka ulaagaalee tokkoffaatti jechuudha warra buqqaa ta'anii fi lammaffaa irratti immoo warra hongeedhaan miidhaman araddoota hongeedhaan miidhamanii aanaadhaa wajjin taanee adda baasuudhaan deeggarsa maallaqaa isaanii gochuu jira jechuudha. Mataa abbaa warraatti maallaqi nuti raabsinu maallaqa 4,500 waliigala kan nuti aanaa kana keessatti deeggarsa maatii abbaa warraa nuti goonuu fi maatii 1,500dha. Maallaqi abbaa warraan tokko immoo kan inni fudhatu qarshii 4,500 waliigalli isaa miliyoona 600 fi 750 ta'a jechuudha. Araddooti nuti irratti dalagnu naga bobbaasa irratti maatii abbaa warraa 360 qabna. Qufa bobbaasa irratti abbaa warraa 314 qabna. Bareeda irratti abbaa warraa 400, Dinaqa irratti abbaa warraa 72, Mul'ata irratti abbaa warraa 224. Amma kan nuti argamnu aanaa Araddaa Bidibooraa irrattidha. Amma abbaa warraa nuti qabnu abbaa warraa 130 akkuma argaa jirtanii amma kan nuti raabsaa maallaqaa gochaa jirra jechuudha. Innaa fandii kana kan nuti irraa arganne Daashrii Difaaliyaansii kan jedhamu irraatidha. Nuti impilimentii gochaa irra yookiin immoo isaan irraa fandii arganne sanaanii maallaqa kana karaa dhaabbata keenyaatti uummata kanaaf raabsaa jirra jechuudha. Gargaaramtoonni guyyaa har'aas deeggarsa isaaniif taasifametti gammadoo ta'uu himuun deeggarsa nuuf taasifame yeroo rakkoo keessa jirrutti nu dhaqqabe jechuun deeggarsa nuuf taasifameef dhaabbata RC ni galatoomfannaa jedhan. Bakki inni irraa buqqee jijjiga qabalee 12 irraa hin buqqee. RC'n tun har'afaa keessaafuu kan silaa asii hin jiraanne jireenya jajjabaa kanaan nu jiraachiftee waan hundaan nu gargaaru jirti. Maallaqa 9,000 taraa lamarra nuuf kannanii kan silaa asirraa godaannee kunnu biyyattiidha hongee taate bakka nuti ammaan tana isaan onan nu qabanii as jirraarra. Wanni hundumaan nu gargaaru jirti obboleeyyan keenya. RC'n kun kan nu gargaaru jiran amma. Keessaa mootummaan RC kun dhajaarmee manarraa eegalee maallaqa waggaa lama hojjechu waa'ee dhabna RC jechuudha. Bishaanillee hanga makiinarrooti tolasin nuuf fidanii nu fayyadu jiran jechuudha. Karaa biraatiin madda keenya kabadallee nu tolchanii ammaan tana ka duraan halkanii guyyaa fayyaa birkan nu dabre birkaarraa hara boombaatti amma waraabbachaa jira jechuudha. Dhaabbanni RC kun haa galatoomu. Deeggarsi nuuf taasifame kan yeroo isaa eeggate namoota haalaan deeggaramuu qaban ta'uu himuun dhaabbanni RC deeggarsa hawaasa keenyaaf nuuf taasisaniif galataatu maleen kan jedhan bulchaa Araddaa Bidiboorraa obbo Abdii Mohammadi. RC gargaarsa uummata keenya kana sababa hongeetiin rakkoo hamaa keessa ture kana gargaaruudhaan marsaa lama maallaqa deeggarsa maallaqa abbaa warraa 130 abbaa warraa tokkoof qarshii 4,500 nu gargaaraa turan. Kanaafuu dhaabbanni kun galatoomuu qaba. Sababa hongeetii wajjin rakkoo hamaa keessa uummata keenya kana qaama miidhamaa fi harka qalleeyyii rakkoo hamaa keessa jiru warra buqqaa jijjigarra gale gargaaraa jiran. Kanaafuu galatoomuu qaba waan ta'eef fuulduraaf illee rakkoo tana deeggarsa barbaachisu nu deeggaruu qaba waan ta'eef rakkoo midhaaniitiin rakkoo hamaa keessa seennee jirra waan ta'eef uummata keenya kana deeggarsa akka nu godhan abdii qabna jechuu barbaadeessi.